Gaba follow godha galgala saati ashara irratti yani saati afur Oromiyaa halkan keessa qabadhee isin dhiyaadha dhugaa rabbi akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Fedha waraabbattaniitiin warra wal barsiiftanii akkatti aadaan Harargee akkamitti aadaa Arsii Baaleetti dhuftu Harargeen aadaa akkamii qabdi gaafa mana namaa dhuftu Baalee akkamitti nama kabajaba warri sikkoo mandoo akkamii kabajaa namaaf oola gaafa jettan achirraa hubattanii jechuudha. Viidiyoolee waraabamee jira. Sagalee waraabamee lafa ta'a jechuudha. Kabajaa warri dhufuun isaanii hundi keessanuu fooloo tolcha. Fooloo tolcha hundi keessanuu jechuudha. Kanarraa nuti maal baratna? Wanti nuti kanarraa barannu jaalala walirraa baranna. Jibbaa walirraa ibsaan jiru. Kan nuti walirraa qabnu jibbaa osoo hin taane jaalala akkasii walitti dhufuun namni kabajaan mana namaa gaafa dhufe kabajaan geggeeffama. Amma gadi dhiisan torbaanii gadi warra gartee jaarraa abbaa gadaa warra Harargee irraa dhufe tokko isaa namni gadhiisu hin jiru dhugaa rabbiin isinitti itti qalanii itti maranii waaqoo guutuutti jaarraa abbaa gadaa kalee asii walitti dabalamte haqa akkanaa kana walirraa qabdi. Kaleessa waliin dhaabbatte kaleessa waliin bakka kana teesse bakka kana bakka seenaati hunda nama seenaa qabu ijoolleen teenyadha. Barsi irraan deemte hayyuu qabna beekaa qabna barsiisanii akka takaleessa caalaa onnachiisanii jeegamsanii yookaan jeegamsanii gadi dhiisanii jechuun aadaa akkasii qabna nuti gaafa keessummaan deemte nutti dhufte hadhuma nyaachifnee boruuf irraan ariinu. Seenaa kalee barsiifnee seera kalee barsiifnee hambaa achirraa hafe barsiifneetiin gadi dhiifna jechuudha. Viidiyoon akka gaariitti isinii waraabama. Viidiyoon akka gaariitti isinii waraabama jechuudha. Waraabnee gadi isinii irraa barattan akkuma kutaan namaatu gandummaan namaatu kabajaa namaatti horu ganda namaa akka inni kabaju arguudhaaf teessan gaafa kana nama kana jedhu ganda namaa tokko maqaan dhooyne ammoo ganda ofii ganda keessaa baate kabachiisuun ganda keessaa baate ol qabuun beekumsa agartee jaalala gandi kee qabu. Ganda biraa agarsiisuu fi keessummaa mana kee dhufte simachuun aadaa keenya itti beekna jechuudha. Nasoota ijoollee keessummaa gaafa nama bira dhufte Allah nama bira dhufti malee dhalaan Harargee keessaa dhabamteeti miti. Jidduu tanatti jirtu ijoollee gartee Arsii teenya Arsii keessaa dhabamteeti miti. Wanti isaan achii karraa ka'anii dirree ishee kanaa osoo bu'anii maalidha? Kabajaadhaaf nama kabajaan namatti dhufe kabajaan geggeessina kabajaadhaan simanna. Nooru anaa dhufu baga dhuftan ilmaan goota zarii goota warra kaleessa gartee sabaaf gadi bahee garaan manatti hin deebine baga nagaan dhuftan warra gartee jiraan isaa sabaan manaa baheeti du'aan isallee gartee saba isaatiif biyyatti deebi'e nooru jennee simanna jechuudha. Nuti aadaa akkasii qabna. Gaafa aadaa akkasii dubbanne kaleessa jaarraa abbaa gadaatiin waaqoo guutuu maal wal biraa qaban kaasuun keenya dirqama. Ijoolleen tun maalirraa walitti dhufte kaleessa abboonni isaanii eessaa walitti dhufte gosa lamaan gaafa gosti lamaan teette walii lallabdu gaafa gosti lamaan amaanaa walitti kennatti dubbiin jara tanaa jidduutti ka'uun irraa hin hafu. Kalee maalirra walitti dhufte jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuu. Kalee eessa seenaa waliin dabarsite. Kalee seenaa akkam Oromoo keessa waliin qabde. Har'a immoo ijoolleen dhaloonni gubee kan akka waaqoo guutuu dhaammate san yoo gabrummaa tana dandeenye iddaan buqqifna dadhabna ilmaan itti guddifna dasan ilmaan tanatu ilmaan sanii eessaa walitti dhufte akkami walitti dhufte wal gaafatti. Aadaa Oromoo keessatti sirna sikkoo mandoo keessa wal gaafate. Ilmaan Harargee illeen inni gara qulqulleessi shirriitii ofii darbatee makiinaa ofii yaabbatee Harargee mataa makiinaa qabdi jechuun ni danda'ama dhugaa rabbi. Makiinaa namaatiin biyyisan hin seenu. Makiinaa ofii buna itti fe'atee jimaa ofii qatitti godhee kabajaadhaan shaashamba jedhee dirree ishee kanaa osoo hin kan seenee jechuudha. Wajjachii ba'ullee akkuma aadaa isaanii hamtuun sin argin gaariin sin darbin jettee dhalee guddoonfitee fi baale dhageeffadha. Dhalee guddoonfitee fi jawaara isiiti makiinaa isaatiif feetee makiinaa keetiif goommaa keetillee adda gaariin argini. Nagaan bayi nagaa hangali bara baraan milki nagaan bayi nagaa hangali bara baraan milki nagaan deebiitti ol qajeelchiti jechuudha. Nanda ongoree ijoollee kuni waan jiraati jechuudha ijoollee teenya quba qabaadha. Kabajaa akkanaatiin wal kabachiisuun kabajaa akkanaatiin mana namaa dhufuun waan argamuudhaa miti. Jaalattanii jibbitanii illeeni nama nu kabanya nama nu kabanya moo mukatti cabsina jechuudha. Warri dhufaa jirtan baga nagaa dhuftan taaftaa boodhaa koppiliinkii gata maali osoo ganda namaa arrabsaa jiraadde osoo maayii arrabsaa jiraadde taaftaa gootan koppiliinkii gootan maali nama obboleetti teessan ka kabajaa isinitti hore kabajuun gaariin turre obboleetti teenya ashittiin obboleetti teenya intala teenya hangaan obboleessa keenya. Yoon isaan waan gaarii dalaydanii guyyaan kun guyyaan keessan guyyaa kennoo jenneeni taaftaafin isinitti ulfaataa ijoollee yoo inaaffaa qabaattan malee akka namni nama inaaf faayidaa takka hin qabu nama inaaf hinaa wallaahi.
Ijoollee sodaadhaniitu jala kana jira naa kabajaani taabtaa godha. Nooru jedhaani mee warri ijoolleen biyyoo baarabaalee jala kana jirtan ijoollee harargeeti warra jala kana jiru nooru sodaadhan kenne naa jedhaani mee al takka jechuudha. Al takka nooru naa jedhaani taabtaa godha isin hundi keessanuu inni keessummaallee isin keessummitti illee nooru naa jedhaani. Baga dhugaa rabbii bagatti cabsite Hamzaa keenya dhugaa rabbii si jaalanna. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzaa keenya bagatti cabsite si jaalanna. Waa hundaafuu koma kan keellaane nooru akkasi kuno nooru jechaa jirti ijoollee baru ijoollee jaalalaan guutamte nooru akkana kuno kan qilleensarraa nooru jedhu jaalala kana nama uume kan biyya keessa akkam ta'ettanii ilaaltan isin ijoollee jaalaan guddatte ijoollee namusa qabdu nooru jechaa jirti jala kanaa jechuudha nooru galatooma ulfaadha isin warri sodaadhanii warri nutti dhuftan warri waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sumayya warri mataji akka ada oromooti akka siradaatti kisumasi matajirra warri narra bilbiltan please narratti bilbilina jechuudha taara boda isin nooru midhaan kurolaan akka na bar sabina kato dubara bijoolleenya warri nooru jecha gatma keessumasi majuun eessayyuu haa ta'u akka aadaa keenyaatti akka seera keenyaatti keessummaa ganda namaa dhuftee mana keenya jirtu nooru jennaan ijoollee harargeetiin jechuudha ijoollee harargee ammallee qoma bal'aa isin qabna nooru kabajamaadha. Wanti nuti sinirraa eeynu waan gaggaarii sinirraa eeyna ganda waliin arrabsinu kutaa namaan keeynu haadhaaf abbaa keenya manatti waliin arrabsinu walaa qusannu wallaadhaan wallaaleen wallaalchisinii haadhaaf abbaa keenya waliin arrabsinii nooruu hin jenna kaa ijoollee teenya akkas gaafa kana jedhu kutaa namaa takka illee hin nama kutaa namaa kabachiisuun harargee keessaallee osoo hadha Hamzaan gadi ba'ee maqaa harargee nyaatee osoo hadha gadi ba'ee Hamzaan maqaa Hamzaatiin maqaan harargeetu ka tuqamu taate waan waloo walii qabne harargee kaa nooru akkas abina dabri asakatu hadha gadi maaree mis ijoolleen harargee warri sodaadha warri kana jirtan yoo yeroo warri harargee warri jala kan jirtan yeroo yoo yaayamne akka aadaa oromootitti yoo yaa jettuun yoo yaa jedhanii jirtu jechaatni seenuudha. Ujuara warri jala kana jirtan warri sodaadhan keenya yoo yaa jedhame tokko jirtan waan jirtu